Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertemu kabajamtu tadi untuk kita najari itu selanjutnya. Dewi dari penjara yang nurin argamna. Antara kabajamtu tadi untuk kita. Antara wana jaya kabajamtu selanjutnya. Sudah untuk jaya semua ini tuh kesini mulu. Aku mari kita itu mau baru zat tu negara tergama tu roza tu beri namun himbe ni hinjiru ni beri terjadi ini ada. Apa sih ni beri terjadi ini ada ya sudah. Kabajamtu tadi untuk kita. Ani kada boya kamera gubatu kada boya hero zani wai si gubatu iluma turaka bani kaitani akasiti abaruza salama singa katani ni wali ne fe kamulin agar turaje tura kasiti ta agar mo kopi kinati no ditrasi injana abaruza salama kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagayu tu baga jirat tani sinin jetna akuma beitan kabeitan silayan beitani kambenes ani sa abaruza ti jetura wanne agarte bakatara nafide ka nijire chura wali sina kuma tufuka inshallah wali tudebira kuma isanu jerani jetura untuk sokena wonti ni kabanir ni baroza kana wonti ni taka ni jerati ne mulane bedu video ni ngare ni jetura kunzani de akasuma ga wali tudene ni gamna wali ko gamna wali bilbillah jetura manganta takati mambalbala takati jechuudha wal quba qabna gana magalgala wal quba qabna jechuudha rozani de akkasuma garuu video waliin dalaguun nuti ijoollee isin haramaa jirti ijoollee waliin asirrani beekan jireetiin yaada jechuudha kanaafuu iyyuu video waliin dalaguun nuti hin tolle wal beeyna garuu sirri wal beeyna gana magalgala walii bilbilaa wal quba qabna jechuudha kabajamtootaaf hortuu fageenya wanti nuti qabannee dhufnee maayinni Kalau mereka ni, mara bilbatu lah, bilbatu baik kalau abah roza nak bilbilan ni dia sudah bilbilan, najib tu sudah ni dia sudah gana magal kalau najib tu sudah ni dia sudah terbitan ni kisah, gana magal kalau najib tu sudah ni, wanti san, abah roza, hanya makan kami sudah mara bilbatu lah. Dugara si qofamiti namoonni agarte isi beekan hundinuu keessattuu warri haadha abbaan isii guddisan keessattuu haalan rakkoo gubbaa irra jiran jechuudha. Roozaan akkuma beekamtu bultii qabattee jirti. Eega bultii qabatteetiin hin jette rakkoon isiin natti himatte tokkollee hin jiru. Wanni isiin rakkadhinaan jettu tokkollee hin jiru. Akira irratti akkuma gaddaaf gammachuun jirtu rabbiin kun waa hunda uume gaddaaf gammachuullee uume. Yeroo gabaabaa keessatti roozaan agartee warri isiin teerumtee bira jirtu jechuudha. Hojjettee dhabnee hojjettee barbaadan jedhani. Wayita kanatti bis akkamitti hojjettiin akkamitti dhabamti maal taate rakkoo maaltu irra jira maal rakkatte wayita jedheetiin gaafadhu waan takka nuun himne bakka akka jireen isii obboleessa isaa tokko waliin jirti jechuudha. Ollaadha. Wal ollaadha. Naa himanii wayita naa himaniitiin hin jedhu ani bakka ofiillee of wallaali jechuudha yeroo sanitti. Ammas agartee wanni isii arge tokkollee hin jiru jechuudha. Yaadina akkuma isaan isin ibsan jedheetiin yaada jechuudha. Yaadina baruudhaan boo'inaa ni argamti. Mul'atti roozaan mana baatee dhabamtee gara isiin deemtee hin beeknu baatee jirti. Nan waa jedheenis hin jiru jedhee obboleessi jaarsaan nutti bilbilee jedhanii jechuudha abbaa roozaa. Obboleessi jaarsaan nutti bilbilaan nuti gara deemu wallaalle jechuudha. Warri illee na teessisuu hin dandeenye warri hundinuu fayyaan qabu jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Isin dhiyoo kana kanaaf nalleen dubbisuudhaan walii bilbilaa immoo bara maraan waliin haasofaa irra jirtu. Waan isin ajaa'ibu keessaa 15 dura waan adaamu jechuudha. Daasiin yaada wayii yaaddee jirti garuu waan isin yaaddee si fardi walii beekaa jechuudha. Guyyaa 15 dura waan agaafattee jirti waan isin agaafatte san roozii ammatti harkaa hin qabu jedheeni dura jechuudha. Hayyee bakka eegammatti harkaa hin qaban rakkoo hin qabu jennee waluma qaqalanii addaan cufanii jechuudha. Anaan isin waliin qabanii waluma qaqalanii addaan cufanii jechuudha. Achi booda anaan isin bilbilee asisikkii irratti yoo bilbilu sikkiin isin hin dalagu sikkiin isin cufaadha. Sila maal taatee gisee isaan gaafadhu barroozaan akkana naan jedhanii hirri badhe dhugaa rabbi dubbisuudhaan baay'ee tokkotti dhagahamee jechuudha. Akkamitti wanti akkanaa tahee osoo akkasii kalee akkasii jirtu akkamitti har'a roozaan manaa baate maatu sii muudate waan jabaatte malee roozaa akkana manaan baatu wanti jabaatte manaa baase ka jedhu bakka baay'ee tokkotti dhagahamee jechuudha. Kanaafuu isinitti illee isinitti hin dhagahamiini warra inshaallah ni mul'atti takkaawuu yaadana jedhanii jabeessaa jechuudha. Ni mul'atti bakka isin eeggatu hin jiru siree jenna. Wanti isin irraa quba qabdan yookaan wal dhabbii wayii ijaarsa gidduu wanti jiru ni jira wanti isin quba qabdan. Wanni tokkollee waan irraa quba qabu tokkollee hin jiru gammachuu isii malee wanni irraa quba qabu tokko hin jiru yeroo gabaabaa keessatti dhaqee biraa deebi'e iyyuu
nagaa qabanii bas wanni isiin na himtu tokkollee hin jiru jechuudha. Wanni isiin qabdu tokko jira amalli isii tokko gartee murteessaa matama isiiti. Rakkattus agartee waan taatee taatus inni murtu jechuudha isiin waan ofiitii murteeffatti. Waan kana qofa irraa hin beeka ammas wanni xiqqashoo natti dhagahameetiin hin jedhu haalli yeroo tokko isii irratti haala gammachiisaa miti. Imoonni kurmaanii waa wayii rakkatee sila ruusaa maatalee waan kana rakkatee deegisanii imurra laalu imurra hin jirtu viidiyoodhaan imurra hin jirtu biraan gara imoota baay'ee waliin haasofne viidiyoodhaan waliin bilbilee waliin qalanii waliin taphanii maal waliin jenna jechuudha. Imurra gisee laalu irra jirtu inni dalagaa xiyyaa biiziidha gara kaanii ilmaan kophaa guddisanii beektanii biizii ture jechuudha maataati bakka akka hirmaata jedhetu waan akkasuma callisee ture. Isaa bilbilanii waan akkana naan jedhan wallaahi dachiin osoo taatee waa wayii bakka inni jiraa miidha. Akkasitti yeroo hundaa beektaati ilmi namaa tokko agartee ilma gaddas ilma gammadas gaddis jira. Bakka takka namaa hin jirtu jiruun duniyaa isii tanaadha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tana sheer godhaa wal biraan gahaa bakka roozaa jirtu namoonni akka tasaa quba qabaatan yoo isin gashee bilbiltu taate Saidoo haa ta'u roozaa haa kuulanii haa ta'u jechuudha. Saidoo haa ta'u Muktaariin haa ta'u Jadiidiin haa ta'u jechuudha. Niyyoo haa ta'u Saidoo haa ta'u jechuudha. Warroonni akka tasaa isii quba qabaatan yookaan isin bira yoo jiraate jirtu. Wanni tokko jira beektaa isin akka gaafa heerumteetiin agartee jaraanillee hojjaan baatee hiriyoota tuufiillee waa hunda bultii ofii malee waa takka gaafa isin heerumtee nuti jirtan agartee akka gaafa manaa baheettis akka gaafa isin argamtutis jedheetiin agartee anis manatti hin galle jechuudha aluma jira jechuudha. Bultii 15 kana geettee jirti. Bulii 15 kan geettee sila maanatti waanuma keessa maana dhooftate maana hin dhoofisine ka tartiibummaan harkaa badeetiin namni yoo rifateetiin hin jedhu beekta. Imeela isii kana kan ergachuu dandeessanii. Durumaan imeela isii kana durumaan Yamanitti na kennite qabsa. Wajjuma Yaman wajji jirtu waraqaa irra barreessitee qaba jechuudha. Ammas yeroo hundaa hingatu jechuudha imeela isii sana jabeessa. Imeela isii sana jabeeffadha ammallee imeela isii sana yoo qabaachuu baatanii jechuudha. Bakkisii fuutee hin dandeenyummaa jechuudha. Gara miidiyaa kanaan akka tasaa viidiyoo kana yoo argitanii mul'atti jenneetiin gara miidiyaa kanaan isinitti dhufne jechuudha. Imeela isaanii qabanii haala isaanii imeela sirreessinee jechuudha. Silkii isaanii imeela sirreessinee haala kanaan isinitti dhufnee sheer godhaa viidiyoo kana biraan gahaa roozaa kiyya bakka jirtu mul'adhu sagalee maatii keessattuu haadhaa fi abbaa ofii jechuudha. Ilmoota akka gabbaatee nama biraa yoo gara isiin gorte dhaban sii amma gudee agana ture dhiisi gabbaatee morma keessaa gabbaatee daqiiqaa takkaaf gara isiin gorte yoo dhaban haadhaa fi abbaan ofii haga cinqaman ni beeytaa jechuudha. Xiqqoo waan isiin nama gootu ni beeyta. Kanaafuu warri kan keessiif cinqama siif dhiphata bakka jirtu hafuuma kan kee bichaa nu dhageessis bakka kanaa jira lubbuun ni jira bichaa baruu barbaannaa jechuudha waan biraan isirraa hin barbaanne. Kanaafuu iyyuu bakka jirtu mul'adhu as bahii mul'adhu bakka jirtu bakka kanaa jireedhii mul'adhu. Viidiyoo kana sheer godhaa biraan gahaa roozaan kuulanii Muktaar Jadiid akka isaa hafuurooyii yoo qabaatan yoo hafuurooyii waa isin guuttee waa wahii yoo kadhageettan taate asiniin godhuusin asiniin jala. Ani haasoo inni illee harkaa babbadee jira rifannoota nan jira jechuudha dhugamaan sirriitti rifadhee jechuudha gisee isaan bilbilanii waan akkanaati barsaa kanaan jiran sirriitti rifadhee jechuudha. Daroosaan kanaaf miidiyaa irraa dhabamti daroosaan kanaaf immoo irraa dhabamti silkiin isii maal cufaa ta'e sila silkiin jijjiirratti mummaa kaatereetu waan silkiin isii dalaguu xinnaan inni ofirraa dhiisee jechuudha isheen naa bilbilti jedhee. Kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma gammachuun nu gaddisiisira akkuma bakka jireenyi hundumaa isin uffataadha. Ani gosa kanaan illee gammachuun jiraatti maashaallah jenneetuma du'aayii godhuuf turre jechuudha. Kanaafuu uuma jabaattee mana isiitii baasee uuma jabaattee silkii isii gachuufachiisee uuma jabaattee tumaatii isii irraa hafuura dhoolfachiisee jechuudha. Isinillee du'aayii godhaa fi du'aayii godhaa akka rabbiin isii mul'isu bakka jirtu haa mul'attu du'aayii godhaa fi rabbi haa mul'isu. Ani haasoo illee na harkaa babbadee jira waan qabdan itti guutaa isiniin jira abbaa Rooza. Kanuma waan ati jetteen alatti wannan jiru tokkollee hin jiru wannan nu harkaa qabnu yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo kan isii beeku agartee bakka isii arganitti agartee akka nu himani. Lakkoofsa kiyyaas agartee asirra kaa'aa jechuudha. Asirratti maxxansina namni isii argeetiin hin jedha agartee akka nu bilbilu maalirree ilmi namaa tokko isiin waan isii dhibe isima beeka malee gaafuma isiin argamte gaafachuu dandeenya malee waan isii dhibe beekuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoonni rakkoo guddaa natti ta'eetiin hin jedhe warri jechuudha manguddoonni agartee haadha abbaan keekaa isii guddisanis rakkoo keessa jiranii dhibee keessa jiranii akkasuma haati isii beektes obboleeyyan isiis akkasuma rakkoo keessa jirre jechuudhaanis kanaafuu isiinis yoo sagalee kana dhagayetti taate nu haa furtu aarii ofii ofitti qaqqabdeetiniin akkasii beektee wanni tokko wanni nama irraa gaddu agartee lubbumaanuu jirtiin shakkii keessa seenee jira jechuudha. Lubbu yoo ka jiraatu taate alhamdulillah homa takka illee hin taatu aariin hima irraa galaa yookiin furmaanni hin argama
wanni itti argamu aaran tokko furmaan isaa dhufuun isaa hin hafu. Kanaafuu wanni na shakkisiiseetiin hin jedhu agartee lubbuun isii. Akkasitti lubbuu masiitiif agartee shakkii guddaa keessa jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka itti quba qabdan yoo agartan taate agartanii akkanaa himtan kabajaan isin gaafadha. Du'aa hima godha akka isin saadaan hubante du'aa hima walii goona inshaallah. Manni isii guddaan argamuun yoo agartee yoo isin lubbuun jiraatte ani wanna biraatii miti isin lubbuun haa jiraattu yoo lubbuun ka jiraatu taate agartee homaa rakkoo hin qabu. Ani wanna na shakkii guddaa keessa seene lubbuu jiraachuun isiitu agartee na shakkisiisa jechuudha. Namnummaan tokko kaa waa'ee isiidatti bilbilee natti himu tokkollee hin jiru. Namni hin agarree malee nam tokkollee hin jiru. Duratti agartee kaayoo bultii diidama akkana ka ga'u taate agartee gara miidiyaa gurguddaa gara OBN itti illee agartee deemu yaalii godhaa jira. Rabbi khayrii haa godhu akkasittuu rabbi immoo haa heeru jedha. Inshaallah uummanni Oromoo du'aa inni godhaa rabbi nu haa mul'isu isiniin jedha. Rozaati amaanaa rabbi sitti haa taatu yoo viidiyoon tu si bira geesse haadhaa fi abbaa kan kee ilaali. Asbal sagalee tantee bichaa dhageessis bakka kanaa jira lubbuun hin jira ummaa jedhi bakka sagalee tantee bichaa dhageessis dhugaa rabbii maraataa jiran haadhaa fi abbaan kan kee booyaa jiran ni beekta haadha kan ta'e hagam takka haga garaa laafan ni beektaa dhibirraan dhibee biraa irratti hin dabalinii yaa obboleetiiti asbal hin mul'adhu bakka kanaa jira jedhi yoo ta'es baatee mul'attu furmaanne wayillee jira jechuudha yoo abbaa mana keetiitii wal dhabdes namni dirqiin jala si teessisu jiru rakkoo akkana kanaatu na jira waan akkana kanaatu na jira namni yoo walii ta'e waliin jiraatu yoo waliin ta'inuu addaan bahe kanumaa jechuudha yoo ka isaa walii dhabdee qabaatu taate yoo warra isaatii wal dhabdee qabaattee abbaa mana keetiitii wal dhabbii qabaattee as bahi mul'adhu furmaata wayiitu si bu'aa jechuudha warra keellee dhibee biraa irratti hin dabalini haadhumta kan isa laali jechuudha takkas si jala taatu sanni beeytaadha kan ta'e maaliin jedhee si maree doorooziyyee kanaafuu viidiyoo kana yoo argitu taate sagalee tantee bichaa dhageessisa as bahi. Ammas wanni nurraan beeknu tokko waan hin jirre beekta jaarsa yookiin abbaa manaa isaatiin isiitti wal dhabdee yookiin waan kanarra taatee waan baddee yookiin waan tokko irra geettee irraan beeknu nuti yookiin inni nu qubarraa dhabuun ni mala yookiin agartee rakkoon bira. Bilbileen sinaan bilbilee jechuudha. Wannan itti qashoo abbaa mana isiitti wal dhabuun ooltu jedhee shakkii qabu waan inni naan bilbilee jechuudha. Silaanaa bilbilee agartee. Maa silaa jechuun waldhabbii yoo qabaatan taate maali bilbiluu qaba kaa silaa waldhabbii yoo qabaatan taate. Suni dandeettii malee namni akkan maal. Maraafuu iyyuu rabbiin bakki isin fayyaa taate fayyaa yoo qabaatte waan beekan yoo kun jiraatu jechuudha. Viidiyoo kana yoo argitu taate as bahi mul'adhu anaasoo illee harkaa babbadee jira inni gadhee rifannoo kana jira jechuudha. Akkaataa haati isii taatu san yoo arguu jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf silaa waan taatu taate bakki isiin jirtutti amma dhaqee isaatii abbaa kana qabee haadha isii san bira fidaa jechuudha. Haati isii maraataa jirti booyaa jirti kun torbee tana guutuu midhaan bishaan hin jenne jechuudha. Akkana maraataa jiran kanaafuu iyyuu as bahi mul'adhu viidiyoo tanaa sheeshee godhaa wal biraan gahaa roozaa namni hin beeyne hin jiru ni beeytanii miidiyaa kanarratti jechuudha namni hin beeyne bakka hin jiru ni beeytanii. Akkasitti wanni jiru yoo jiraates agartee mucattii amma eenyu kananii addunyaa maqaa isii darbite sun agartee namni hundi waan dubbisan gurraa qaba jechuudha. Aga ammaa wanni irra gaheeme tokkollee hin jiru jechuudha. Jaarsaa wal loltee jaarsi yookiin darbee yookiin nama biraatu darbee irraa hin beekne. Isinis karaan isii kuni ni ulfaata jechuudha wanni agartee ana manatti galuu na dhoofneetiin agartee olii gadi nama maraachuu jiru waan kana taateef yoo agartee namni quba qabus ka jiraatu taate waa taate isis akka nan dho'isine yookiin daakkosoo fedhe yookiin walaa kusaasila maxxansaa akka naa bilbilanii yookiin agartee jiraatus jirtuu isii argee duutus agartee waan tokko qurxii tokko beekuu barbaada. Waan santi na shakkisiisee agartee nama hundaa shakkisiisee akkasitti bakka agartanitti agartee nu heeraa isiniin jedha galatooma rabbiin agartee khayrii haa godhu inshaallah rabbiin lubbuun nu argamsiisuu isiniin jenna. Kun isaan illee akka gaafa manaa baaniiti manatti hin deebine warri nuuyyuu manatti nan galchuu mana maal qabaa eessatti gala bakki itti galuu hin jiru jedhanii iimeelii waan akkanaatiin iimeelii isii hin qabaa iimeelii isii kana sirreessinee gara miidiyaatiin isii hordofna naan jedhanii akkasitti haala saniin isaan bira dhufee jechuudha. Bakka itti galuu hin qabu jedhanii didanii kun akkanaas ta'anii asii akkana immoo jiruurotan gara magaalgalanii booyanii ani haala isiisantu garaa na nyaatu jechuudha isaanirrallee manguddoon haala hamaa keessa jiranii roozaatti as bahii mul'atu isin jedha waan irra geenye waa mara jechuudha isin bira akka geenyu ta'a jechuudha kan galma qophii keenyaatti
waan hordoftaniif baay'ee kanaan galatuma Roozaa dhageeffanii biraan kaasan kanaaf isaanii sirriisin keenya gara imootii gara Westaappii fi gara telegiraamaatiin isaan dubbisuu hin dandeessanii jechuudha. Hanga viidiyoo isaan waan irra geenye walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.